aduun diimaanno jiinii diimattee turte Itoophiyaa keessatti jiinii diimachuun suni aadaan Oromoo maal jedha namatu dhiiga wal jissaa Itoophiyaa keessatti namni wal ajjeesaa namni wal fixaa wanta jedhame santu ta'amaa jira jechuudha. Kanaafuu walitti dhufeenyi sun jiraachuu danda'a jedhee yaada. Jabaa. So wanta yeroo salphaamatti mee akka self awareness uumuudhaaf akka of beennu eessa akka jiru akka of arginu ani eenyu eessaa dhufeera maal godhaa eessa jira ka jedhu uduba isni ilaalle jennee yaadne University jiraannu kana keessatti so akka wannooti yoo ilaalle jenne solar systemii galaxy nu keessa jiraannu keessatti akka waan diqqootiin ilaallamna wanti muluunu akka muuziqaati jiruuf jireenyi wanta space kana keessa jira wanta university keessa jira kun it is like a music. So solar system yoo ilaaltanii jiraattan wanta spirally way qaba ufirra naannaa jechuudha. Solar system maanno galaxy kenne jechuudha. Akkuma sirratti argaaftan kana akkuma argitan spirally qaba ufirra naannaa jechuudha. Wanta kana ga'u keessaa university kana keessaa udu keessaa ol baanee diidaa achi gallaaluu dandeenye galaxy kana keessatti nu wanta kuno dootii naxibii pointii diqqoo tana jechuudha. Pointiin diqqoon sunu aduun kenna lafa kenna harka 900 oliin tara. Baay'ee guddaa. So wanti diqqoo tana naannoo diqqoo tana irratti ammoo pilaanetotatu jira. Aduu irraa akkuma argitan aduu irraa pilaanetota aduu naannoo aduu irratti pilaanetota jira. Pilaanetonni aduu irra naanna'an jechuudha. So haala kanaan yoo ilaalle kan pilaanetota kanneen keessaa iyyuu pilaanetonni irra jiraachuu dandeenyu lafa pilaanetonni irra jiraannu lafa kana keessaa iyyuu fakkii diqqoo irra jiraannu jechuudha. Fakkii diqqoo irra jiraannu kana keessaa iyyuu yeroo dheeraa irra jiraannu irra dhufnee akkasuma ture irra dhufnee irra jiraannee irra darbinu. Kanaafuu wanta goon kana waaqayyo yeroo wanta kana uumu waaqayyo university kana keessa ufii keessa seenee keessa jira jedhee yaadu. Waaqayyo university uumame kana ala ta'ee achi gad ilaalaara. So university kana keessatti yeroo jiraatu akka lafa irratti nama jiraatuuti nama mooraalii qabu nama sammuu isaa bal'aa ta'uu qabu saayinsii bicha beekuu qofumaa bu'aan qabu na kabira ammoo wanti ibsuu barbaadu sochiin solar system university keessa godhamu kuni haala yaada keenyaatii fi haala ittiin adeemsa jiruuf jireenya keenyaa jijjiiruu danda'a. Akkuma jedhe sochiin university keessatti ta'amu muduunu waan akka muuziqaa. Fakkeenyaaf viidiyoo namichi wanta qoree wayii jira viidiyoo san isin ibsa. Viidiyoon sun randomization function. Okay, here we go. Nice. A big vibration frequency suni haala namni itti behave godhu jijjiiruu danda'a. Haala fakkeenyaaf ashawaa wannoo rajjisee ashawaa maali cirracha jisee cirracha san gizee inni muuziqaa san vibration san kennuuf vibration sun haala adda addaatiin cirrachi sun akka akti godhu isa taasisa jechuudha.
Yuunivarsiitii keessatti illee wantoonni ta'aman adda addaa amala namoota irratti wantoota adda addaa fiduu danda'an jedhee yaada. Kanaafuu yuunivarsiitii keessatti dhiyeenya kana aduun jiinii diimattee turte Itoophiyaa keessatti. Jiinii diimachuun suni aadaan Oromoo maal jedha? Namatu dhiiga wal jissaa Itoophiyaa keessatti namni wal ajjeesaa namni wal fixaa wanta jedhame santu ta'amaa jira jechuudha. Kanaafuu walitti dhufeenyi sun jiraachuu danda'a jedhee yaada. Kanaafuu kana hundaa hubadhaati wanta yuunivarsiitii keessatti amaaruuf vaayibireeshinii kanneen yoo hubannee jenne haala jiruu keenya irratti filannoof pilaanii baafannuuf jijjiirama jiruu keenya keessa finnuuf bu'aa baay'ee qaba. Kanaafuu uumamni yuunivarsiitii kun wanta baay'ee nama gammachiisu. Waa'ee hawaa kana waa'ee soolaar siistemii waa'ee wantoota fiiziksii kanneen guddisee jaaladha. Kanaafuu injiinarii ta'e fiiziksii jaaladha. Maatii kan akka badaa jaaladha. Warroonni maatii jaalattu warroonni fiiziksii jaalattan anillee sin jaaladha. So waa'ee hawaaf waa'ee saayinsii kana dubbachuu fi haala dhufeenya namoota waliin qabullee isin himuuf ture. Gaaffii yoo qabaattan jalarra post godhaa, share godhaa. YouTube illee qaba. YouTube illee banee jira. Actually kana mara online jedhu YouTube irratti. Subscribe godhaa keessan. Mee namni kumaame subscribe yaa godhu aduma takka. Dhiira ta'uu keessan amma argina. Mee subscribe